Nehemiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee nu Yihuudoonni dallicha deebifnee ijaaruu akka jalqabne Sanbalat yommuu dhaga'e baay'ee aaree hin dheekkamee nutti geesse. Gufannaa yookaas kufaatii har'a waldaan keessa jirtu maali kan jedhu walii wajjin dubbataa akka turre beekamaadha. Qabxiin keenya inni sadaffaan nuyi har'a irra jirru tooftaa lola diinotaa hubachuu dadhabuudhaan waldaan kiristaanaa kufaatii saaxila akka isheen ba'aa jirtu. Jaamni qulqulluu waa baay'ee nutti agarsiisa. Waldaan kiristaanaa tooftaa fi lola diinotaa irratti qabsooftuu miti yoo ta'e eessaaf attamitti yeroo kam daandii kamiitiin jettee ija banamaatii fi hafuura hubataadhaan yoo hin ilaalle jirti kan fakkaattu, dhaabattee jirti kan fakkaattu, adeemaa jirti kan fakkaattu, dhaabataa waan jirtu ta'a. Kanaafuu waldaan tooftaa lola diinotaa irratti qabsaa'utu isheerra jira. Kutaa kanarraa ilaala. Kutaan kun gabaabseen daddafee isinitti hima har'a. Waan gaggabaabaan dafee isinitti hima. Kutaa kanarraa Nehemiyaan kan inni kaa'u nu Yihuudoonni dallicha deebifne ijaaruu akka jalqabne Sanbalat yommuu dhaga'e baay'ee aare inni eekkame nutti geesseedha. Waan meeqa qaba amma kun? Waan sadii, waan jajjabaa sadii. Baay'ee maal ta'e? Hin aare. Baay'ee maal ta'e? Inni eekkame. Baay'ee maal ta'e? Nutti geesseedha. Waan sadii yoom gaafa inni diigame akeeka Waaqayyoo keessatti deebi'ee ijaaramuu jalqabu diinni lafa jiru boolla keessa jiru keessa yaa'uu jalqaba. Qotatee yaa'uu jalqaba. Lafa mootummaan Waaqayyoo lafa qabachuu barbaadutti diinni karaalee garaa garaa ka'a. Hin eekkamaa naanna'ee, hin gaa'isaa naanna'ee, hin aaraa naanna'ee. Garuu ani immoo ergaan qaba, ergaa dubbii Waaqayyoo. Harka keessan gara Waaqootti ol kaasaa. Homaasi gochuu hin danda'u akeekii Waaqayyoo karaan dhaabatu. Gaafati waa ijaaruudhaaf lafaa kaatu qalbii hubataan naan dhaggeeffadhaa. Waan kana Waaqayyo sagantaadhaan waa akka ijaartu, waan diigame tokko akka ijaartuuf si kaasee mooraalii sitti toree, abdii sitti toree ati kaatu diinni baay'ee dheekkama, baay'ee aaraa, baay'ee gaa'isa. Garuu ani isa jalatti waa sitti baa dhaggeeffadhu. Homaasi gochuu hin danda'u waan akeeka Waaqayyoo keessatti jalqabde numa xumurta. Waaqayyollee waa si jalqabsiisa. Waan jalqabde sanas akkuma jalqabdetti hin xumurta. Diinni hin dheekkamas, hin gaa'isas, hin aarasi. Homaas hin godhu. Waaqni si jalqabsiise si xumursiisa. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢላ ብዲ Waaqayyo lafa kana deddeebi'a. Harka keessa lamaan ol kaasaa. Diinni hin dheekkamas, hin aaras, hin gaa'isas, etuu manni dheekkamu, otuu manni gaa'isu, otuu manni aaru waan Waaqayyo wajjin jalqabde sana xumurtee keessaa baatati. Galata Waaqayyoof kenname dafaati. Ilaala. Nehemiyaan kan diigame dallaa Yerusaalemiin eessa taa'ee dhaga'e yoo jettanii biyya boojuu taa'eetu biyya boojuu keessatti namoonni tokko dhufanii dallaan seena qabeettiin isheen kana boota isaanii akka diigamte akka gubatte dhufanii ta'anii otuu haasa'anii Nehemiyaan dhaga'e. Gaafa dhaga'e iddoo biyya boojuu taa'u sana keessa taa'ee baay'ee gaddee, baay'ee rifatee, baay'ee dallane. Maaliif nama biyya isaaf saba isaaf hinaaffaa qabudha. Na duukaa jirtu midhaan nyaatu dhabee bifan geddarannee, bishaan dhugu dhabee bifan geddarannee seenaa abbooti isaa gatii itti kaffalanii biyya seena qabeettiin, naannoo seena qabeettiin garuu harka diinaa keessa waan buuteef boqonnaa dhabe. Akkas jedhe mootiin inni nyaata dhiyeessuuf yookiin inni dhugaatii dhiyeessuuf maal taatee fuulli kee dukkanaa'e gurraacha'e si dhukkubaayii ati fayyaa mitii jedhee gaafannaan. Dhukkuba kan biraallee qabu yaa mootii takkaa gaddeelleessu duratti mul'adheen beeku jedha. Kutaa gara biraa gara dudduubaa deebitanii naa laaltan. Garuu jedhe dallaan Yerusaalem
kan abboota kootii isheen durii waan gubatteef waan diigamteef gaddeen si duratti dhiyaadhe rakkoo kanan qabaa'e maal si gargaaru ree waa tokko na gargaari maaloo yaa mootii yoo jaalala kee ta'e xala'aa darbiinsaa duwwaanaaf kenni anis dhaqee dallaa Yerusaalemiin nan ijaara ishee diigamtee jedhe xala'aa darbiinsaa kana mootii kan harkaa fudhatee karaa irratti akka hin qoramneef akka hin rakkanneef yeroo dhufee naanna'ee halkan keessa guyyaa 3 ituu namni nan argin horii ishee yaabbadhee adeemurraa kan baate eenyullee utuu nan nagayin Yerusaalemiin dallaa ishee gubatteef ishee diigamte naanna'ee nan ilaaleedha kutaa gara biraa keessatti haa ta'u malee namoota hamba biyya sana keessatti hafan boojuurraa warra hafanii namoota walitti qabatee haasofsiisee Yihuudoota jechuudha tokkummeesseetu yeroo isaan ijaarsa kana jalqabanii ilaa sirriitti dhageeffadha yeroo isaan ijaarsa kana jalqabanii Sanbalati odeeffannoo dallaa Yerusaalemtu ijaaramuuf jedha dallaa Yerusaalem ishee gubatteetu bakkatti deebifamuuf jedha gaafa jedhu gaafa dhaga'e baay'ee dheekkame baay'ee aare baay'ee gaayise sirriitti hubadha maaliif laata maaliif yeroo hundumaa diinni diigamuu keenya asii dhibamuu keenya lafa dhaabbattu sana baduu kee eega akka itti bufteen jiraanne si eegalkanii guyyaa garuu waan tokko si hima ofii koo sitti dabalee abdii tokko nafarratti isin irratti dubbadha waaqayyo irratti harka keessan ol kaasaa waan tokkon jedha otuudhuma diinni kee dheekkamu otuma diinni kee aaru otuma diinni kee gaayisu abjuun kee sun hin ijaarama kaayyoon kee sun hin ijaarama waaqayyotu si gargaara ameen jedhame egaa dubbii jajjabaan dafee isinitti hima mee lakkoobsa lamarra dhaqaa inni warra hidhata isaa fi loltoota Samaariyaa duratti Yihuudootiin dadhaboon kuni maal hojjechaa jiru dallaa mandaratti deebisanii ijaaruure amma isaan aarsaa dhiyeessuudhaan hojjetoota guyyaa tokkotti finnaa jedhanii yaaduure amma dhagaa gubatee caccabee tuulame kanaan akkuma inni jirutti deebisanii ittiin ijaaruure danda'uure jedhee dubbate sirriitti sirraa lala Yihuudootiin maaloon kun isheen barbaadu laakan Yihuudootiin maaloon kun dadhaboon kun sirriitti na ilaala dubbii guddaa tokko tas keessara diinni karaaleen itti mooraalii waldaa kiristaanaa ajjeesu keessaa yookaas kiristaanota ajjeesu keessaa inni jalqabaa maal siin jedha beektaa isa jalqabaa baajata sirkatti hin ilaalu baay'ina keessanis hin ilaalu qabeenya sirkatti hin ilaalu kan inni itti mooraalii kee ajjeesu dadhabaadhaati siin jedha wanti guddaaf inni jalqabaa karaalee ittiin diinni kiristaana tokko waldaa tokko mooraalii ajjeesu waldaan irratti dammaquu dadhabdu tooftaa lola diinaa irratti dammaquu dadhabdu keessa hin dandeessu dadhabaadhaati jalqabin siin jedha ka'ee baradhu hin dandeessu ka'ee nagaduu hin dandeessu ati dadhabaadha ati dadhabduudha ka'uu mi'an hin dandeessu dhiisati ta jalqabaa maayin dadhaboodha dadhaboo isheen jettu hiikaa 3 qabdi sirriitti caqasa ilaa sirriitti nanala waan 3 dadhaboo isheen jettu Yihuudoonni dadhaboon kun jedhe aarii bira darbee dheekkamsa bira darbee gaayisuu bira darbee jechanni baase yoo laaltanii dadhaboo Yihuudoonni dadhaboon kun isheen jedhu waan 3 tokkoffaa irratti dadhaboon maal agarsiisa yoo jettanii namoonni beekumsa qabanii isin gidduun jiran isinii wallaalota kan jedhutti qabu ani immoo ergaan qabaana dhaggeeffadhaa wallaalaan waaqayyo gidduu jiru beeka addunyaa kanaa caala harka keessa ol kaasa manni wallaalaan keessa jiru qee waaqayyo keessa jiru wallaalaan saayyuu beeka addunyaa kanaa caala beeka waaqayyo wajjin hin jirrerra wallaalaa waaqayyo wajjin jirutu guddaadha dadhabaa isheen jettu kan inni agarsiisu kun akka jecha Sanbalatitti warra Yihuudotaatiin kan inni jedhaa jiru kun isin namoonni beekoon isin keessaa booji'amanii dhumaniiru kaan isaanis du'anii kaan isaanis immoo dabarfamanii biyya ormaa jiru ijaaruudhaaf haqimii hin qabdan nama beekaan isin gidduun jiruudha karaan itti mooraalii kakakkodhe si ajjeessu isin immoo akka nama beekaa godhattu beekumsi isin gidduun jiru jedha cimaadha Naahimiyaan hin dhaggeeffatu galma kee ga'uu barbaadda yoo ta'e olola diinaaf gurran kennin
waan diinni naannoo keetii odeessu, waan diinni safara keetii odeessu, waan diinni ollaa keetii odeessuuf gurra kee laatin namiti wajjin jalqabde maqaan isaa Yesuus jedhama. Lammaffaa irratti maal agarsiisa jettan dadhabaan jedhu financial yookaan immoo diinagdeedhaan isinii dhumoodhaan jirtanoo haqimii maaliin ijaartudha. Harka gara Waaqayyootti ol qabde. Namati wajjin jalqabde Waaqayyoodha. Faayinaansiin kees Waaqayyoodha. Beekumsi kees Waaqayyoodha. Waldaan kiristaanaa faayinaansiin ishee eewu Waaqayyoodha. Qabeenyi ishee diinagdeen ishee Waaqayyoodha. Beekumsi ishee eewudha Waaqayyoodha. Isa manatteedhuma lafa onaa irratti waa jalqabdee hin babal'atu. Siifis ergaa wangeelaan qaba. Manni kees jireenyi kees qeen kees Kiristoosiin bal'ata. Diinagdeen qabdanii beekumsan qabdanii inni sadaffaan tokkummaan qabdan kan jedhu agarsiisa. Kana irratti dammaquu dandeessu waldaan yeroo baay'ee. Waldaan maal of gidduu barbaaddi? Qabeenyaan qabnu itti qabeenya guddaan garuu hundaa qabu eessa jira? Gidduu ishee jira. Naahimiyaaf kan aggali. Isa qabeenya qabu wajjin jalqabne, isa beekumsa qabu wajjin jalqabne, isa tokkummaa inni jaare diiguu hin dandeenye wajjin jalqabne kan jedhu Naahimiyaaf gale. Waldaan eessatti kufte beektu? Yesuusin of gidduu keessa isa arguu dadhabdee qabeenya hin qabnuum jetti. Beekumsa hin qabnuum jetti. Nama beekaa jabaa bara baraan beekumsi isaa kan hin dhumne of gidduu keesse nama beekaan nu gidduun jiru, nu gidduu namni gaashaan jiruum jetti. Si gidduu nama gaashaatu jira. Inni si gidduu jiru maqaan isaa Yesuus galateeffadhaa Waaqayyoon. Ilaa si gidduu beekaatu jira. Waasitti kaasu manni kee hiyyeessa miti, qeen kee hiyyeessa miti. Qee kee isa faayinaansiin isaa guutu na dhaga'i, isa beekumsi isaa guutu, isa wanti inni ijaare deebi'ee hin diigamne qee kee Yesuustu jira. Naahimiyaaf kan aggale Yuudota yartuu Naahimiyaa wajjin ijaarsa jalqaban ifeenis kan aggale takka gurra diinaattii fi diinaaf gurra isaanii kennaniin beekan. Kufaatiin waldaa yoon beektu gaafa waca alaa kanaa dhaga'amu naannaa asheeti olola diinaa gaafa dhaggeeffatte kufte waldaan. Namni dhuunfaayyuu kan inni kufu gaafa olola diinaa dhaggeeffatu. Olola diinaatiif gurra kee laatin. Kaayyoo keef waamicha keef adeemsa kee gara fuulduraatti. Waaqayyo inni ati wajjin kaate immoo karaa sin dhaabu. Ilaala. Inni ati wajjin manaa baate nama kolfaa sin godhu. Naahimiyaan kana beeka. Argitanii diinni maal jedha? Dadhaboodha sin jedha. Akkaraalee inni ittiin eenyuun illee gadi qabu si keessatti mooraalii ati fudhattee lafaa kaate kan inni ittiin ajjeesu dadhabduudhaati sin jedha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Hin jalqabin ati dadhabaadhaa jedha. Harka gara Waaqayyootti ol kaasi. Jabaassi wajjin jira waan karoorfatte sana jalqabi. Olma ilaa biddi Waaqayyo lammala ilaa deddeebi'aa jira lamma sammuu namoorraa waa ciraan ilaati waan saganteeffatte sana waan karoorfatte sana waan xiyyeeffatte sana olola diinaa doorsisa diinaa hoduu diinaa dhaggeeffattee hin dhaabatinii jalqabin xumurtaati. Galata guddaa isaa Waaqayyoof kenname. Galata guddaa isaa nama si biraa qabiiti jalqabin xumurtaa jedhi nama si biraan jalqabila. Hin jalqabdaare waan karoorfatte sana hin jalqabdaare ammallee raasii nama si biraa ilaa biddi Waaqayyo deddeebi'aara jalqabi jedhi nama si biraatiin hin jalqabdaa waan karoorfatte sana. Dhugaadhaati diinni kan inni jedhu hundumtuu hin sobaa jalqabin xumurtaa. Innati wajjin jalqabdus innati wajjin xumurtus maqaan isaa Yesuus jedhama. Hin qaanoftu jettuu nama si biraa qabdee hin qaanoftu jedh dabal hin sodaatin jedhi nama si biraan. Otuma diinni dhikkifatu, otuma diinni haadu, otuma diinni ciniinnatu, otuma diinni mogoleessi buusu Waaqayyo waan ati jalqabde sana gabaa baay'eetti argisiisuuf jedhala. Yes. Mi Waaqayyo gaariidha jedhime Waaqayyo gaariidha. Ani erga Waaqayyo dhufeera Waaqayyo gaariidha jedhee afaanii baasi. Maaloodha jedhe? Isin maaloodha jedhe? Dadhaboodha jedhe. Isin maaloodha? Dadhaboodhaati hin jalqabinaa jedhe. Yuudota dadhaboon kun kan jedhu hammam nama qaanessa, hammam diinni mooraalii nama ajjeessa. Dadhaboon kun dadhabooma kanatu jalqabee milkaa'aa gaama. Waldaan hammam dadhabduudhaaf hammam laaftuu fakkaattu malee mootii du'i dadhaba gidduu isheetii socho'a. Mootii du'i dadhabe mootii du'aan dadhabameetu gidduu ishee jira. Dhaggeeffadhaa. Addunyaa kanarraa kamiin loltee hin moota. Eenyuunu mootonni wal lolanii wal mo'u.
waldaa kiristaanaa garuu eenyu loleemmoo maaliif isa du'i dadhabe isa lolli dadhabe gidduu ishee dhaabate maqaan isaa Iyesuus. Akeenu Sakkaariyaas boqonnaa 2:8 irraa raajii Sakkaariyaas irraa kan si tuqe agartuu jakoo tuqeedha. Waldaan agartuu ija Kiristoos. Sirratti eenyuun hin dhiisu. Fudhu kanan harkaa laha. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota harka qulqulluuf namoota garaa qulqulluu namoota adeemmi qulqulluu namaaf Waaqayyoof safuu qabdanii tuttuqaa sirra jira. Waaqayyo sirratti hin dhiisu. በጌታ በኢየሱስ ስም baay'ee lapheen koo nagammad. Waaqayyo agartuu ija isaa caalaa siif iddoo qaba. Si eeggata. La na dhaga'ime harki kee qulqulluudha. Namaaf harki kee qulqulluudha. Yaadi kee qulqulluudha. Garaan kee qulqulluudha. Ilaalchi kee qulqulluudha. Gin garummoo lafa dhaabbattutti miidhamta. Sitti duulanii. Na dhaga'i. Waaqayyo sirratti hin dhiisu. Baay'een jaalladha macaafa faarfannaa 23. Lakkoofsa tokko jalqabdanii yoo ilaaltan akkeedha Daawit. Waaqayyo tiksee kooti. Sirriitti na jagataa. Ani homaan dhabu. Inni marga lalisaa keessaa akkam boqoddu godha. Waaqayyo maal kooti? Kan Waaqayyo tiksu bineensi nyaatu. Dhaga'i ala kana kan jirtu. Mana kana keessa kan jirtu. Na dhaga'i. Waaqayyo ni nama nattaasiti suusaa. Si nyaachuudhaaf qarriffaa isaanii kan sitti banatan sun si argachuu hin danda'an si argu malee. Yeroo akkas jedhu Daawit ari'annaa Saa'ol duula Saa'ol isatti bobbaasee jala jira. Garuu ka'edha. Guyyaa gaaf tokko harka Saa'olitti hin kenname dhee yaadeen beeku. Daawit Waaqayyo tiksee kooteedha. Beeka sasatis. Inni gara biraan gara 5tti gadi ittanii yoo laaltan immoo otuu diinonni koo ilaalanii maaddiinaaf dhiyeessi ta'edha. Etuu warri si waqqasan, warri gassi qaban, warri ciqileessirra dhaaban, warri si cabsuuf yaalan otuma jiranii Waaqayyo maaddii cabeen dhumne mana keef dhaaba. Ilaa kunoo kana laalti. Otuma dadhabaadha. Waa'een baaftu ati siin jedhanii Waaqayyo fuula diina keetti maaddii sii dhaaba. Maaddii sirraa fi nama baay'ee ga'u sii dhaaba Waaqayyootu. Xoofoon koos guutee irra dhangala'aa godha. Ani bara jireenya koo hundumaatti jedhe mana Waaqayyo keessa nan jiraadha jedha. Sirraa dallaan diigamnetu jira. Sirraa dallaan diigamnetu ijaarame. Galata guddaa isaa Waaqayyoof kenna. Mee lakkoofsa 3 immoo dhaqaa laala. Lakkoofsa 3 irra jiru mee Nahimiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irra jiru Xoobbiyaa maantichi inni isaan bukkee ture immoo jarri kuni maal hojjechaa jiru? Dallaa isaan dhagaadhaan ijaaran kana waan goniyyuu otuu yaabdee hin caccabsiti. Amma moolaala. Dubbii guddaadha. Etuma isaan dadhaboodha ittiin jedhanii maal godhan? Hin ijaaran. Dadhaboodha tuma jedhanii gaafa isaan ijaaranii ol kaasanii karaa dhaabeeraa gaafa dadhaboodha ittiin jedhan innaamni. Hin ijaaree agarsiise. Amma immoo akka hidhee nasara naanna'e ammas tooftaa giddiratee dhufe. Sanbalat yookaan diin akkas jedheen. Ijaartanii tulleedha. Ijaarsi isaallee ijaarameera. Garuu jedhe ijaarsa isin ijaartan kuni waan goomtiyyootu yaabdee eegeedhaan nooftee jisiite. Dhugaadhaa maguun. Akkatti diinni amilee ijoollee Waaqayyoo waldaa kiristaanaa buusu argitanii. Argitaniittu silaa dandeessanii ijaartan jennaan ijaarsanii agarsiisan. Ammoo ergaa ijaarame immoo maayidha. Isa ijaarametti maal kenna yaada kenne waan gojjisaa jedhe. Akkati jettee mooraalii dhabdu ammas naanna'ee akkati mooraalii dhabduuf Nahimiyaan hin dhaggeeffatu. Dhugaasaa yoo laaltan garuu waan geemiti biyyi guutuu yoo itti duulejisuu hin danda'u. Ijaarsa ijoollee Waaqayyoo ijaarte. Yoo sirriitti ilaaltan waan gojjisaa jedhe. Nahimiyaan kanas hin dhaggeeffanne. Ammas harka keenyaa kenna. Warri si jala deemanii hojii keetti bishaan naqanarraa kaasanii karaa dhaabatan. Bishaan itti naquun hojii ijoollee Waaqayyootti argitanii yoo bilchina hin qabaanne yoo hubannaa hin qabaanne
diinna akkas jedhe jettee mul'ata jalqabde gattee badda. Takka takka meessi nu dhaggeeffadhaa. Misirritti dhaggeeffadhaa. Ay nama yaaddeessa waa'een kee. Waa'een isaa nama yaaddeessa tani teessanii naasayina nama waaqayyo wajjin jiru waa'een isaa nama yaaddeessu. Waa'een isaa nama yaaddeessa. Hojii manni jalqabe kanaaf baay'ee sodaanna baay'ee yaaddoofna jenna. Maaliif yaaddooftuuf? Maaliif yaaddooftaaf ati? Maaliif yaaddooftaaf? Waaqaajjiin jalqabe onno. Waaqaajjiin jalqabde taanaan of haguugeessi isheen. Harka kee gara waaqayyootti anaa wajjin gara gooftaa keessanitti ol kaasaa. Waaqayyo wajjin jalqabde warri si yaaddaan sun humaa si yaadda wati ganaa milkoofta. Galata guddaa isaa waaqayyoof naa kenna ammas dabala. Ilaala. Maal jedhee sirriitti dhaggeeffadhaa. Maal jedhaa jira beektu ammoo waan geejjisaa jedhe. Diinni tooftaan ittiin waldaa kiristaanaa yookaan immoo ijoollee waaqayyo amilee buusu keessaa inni lammaffaan maal jedha sanitti fakkaata. Waan ati jalqabde kun bukoodha waan ati ijaarte kun zeeroodha siin jedha. Bishaan itti naqa. Si jala deemee mogolee si buusa. Ergaa wangeelaatiin dhiiga Kiristoos Yesuus isa dhangaleen humna mogolee si buusu kana Waaqayyo sirratti niisu. Nama si biraan raasii sochoosi. Humna mogolee si buusu kana Waaqayyo sirratti niisu dhafaanii baasi. Isa sadaffaa irratti immoo maal jedha sanitti fakkaata. Inni sadaffaan qabxii sadaffaan daddafeen darbaa jira. Qabxii sadaffaa irratti karaaleen ittiin waldaa kiristaanaa yookaas immoo ijoollee waaqayyoo warra ta'an mogolee buusu keessaa inni sadaffaan akkas jedha. Lafatti dhaabbattee hin beekne si dhaaba. Maa jechuudha? Laftatti dhaabbattee hin beekne. Laftatti takkaa dhaabbattee hin beekne. Naahimiyaa boqonnaa ja'a dhaqaa dubbisaa. Ja'a kaasaa dubbisaa. Namichi Naahimiyaa jedhamu kuni biyya kanatti namoota baay'ee ijaarrateera. Mootummaa biyya kanaa fudhachuudhaaf jedhaa jedhan. Amma fuudhanii nama siyaasaa godhan. Nama siyaasaa. Lafatti dhaabbattee hin beekne si dhaaba. Qixxatti ooltee hin beekne si oolcha. Maqaati hin qabne si ilaata. Isheen akkasiin, inni akkasiin, inni sanaam, isheen sanaam siin jedha. Akkati abjuuf karoora qabdu sana gattee badduuf. Maqa balleessii baay'ee si ilaata. Karaaleettiin diinni waldaa kiristaanaa ija jaamsu keessaa namoota hojii waldaa kiristaanaa achi butuu danda'aniif maqaan barbaachifne laata. Waan inni hin qabnetti dhoobaa oola, waan isheen hin qabnetti dhoobaa oola. Na dhaga'i na dhaggeeffadhu. Ati isa namni jedhus miti, isa seexanni jedhus miti, isa Yesuus jedhudha. Yoo sii galeef yeroo hundumaa of ta'ii jiraadhu. Abbaan barbaade maqaa barbaade siif laatu. Maqaa barbaade. Yoo barbaade si haa xiqqeessu, yoo barbaade si haa salphisu, yoo barbaade si haa abaaru. Waaqayyo sin abaarre taana waaqayyo sin xiqqeessine taana ati nama guddaadha. Galata waaqayyoof kenna. Argitanii? Tooftaa sadaffaa kana bukkee sin darbe Naahimiyaan. Ani jedhe sati jettu sana miti. An siyaasaafis miti. Waan diigamaa ijaaruun garuu waamicha gooti. Bakka ilaana dhagaa. Waan diigamaa akka biyyaattiyyuu ijaaruun waamicha gooti. Bakka waan diigamaan ijaaran jedhe. Waan diigamaa ijaaruudhaaf hin waamame. Malee isa ijaaramaa diiguuf hin waamamne. Isin isa ijaaramaa diiddu ani isa diigamaan ijaaraa jedhe Naahimiyaan. Gurra isaan laanneef. Nama cimaa akkasii waldaan etuu qabaatte. Nama salphaa miti namichi cimaadha. Olola naggeeffatu oduun naggeeffatu. Amantoota saduukaa sanan nan jaji. Cimtuudha amantootatti. Humna isheen qusattu, qabeenya isheen qusattu, beekumsa isheen qusattu. Inuma jaartii dallaa Yerusaalemiin. Namoota akkasii jinetu deemanii nama 20. Nama 20 hin geessi. Nama kara kuteetti akkasii. Nama kara kuteetti. Waanuma waldaan dhaabateef nama isaanii galu. Nama waan hojii wangeelaa hojjetameef isaanii galu jinetu deemanii. Gaa waaqayyo isinitti maayira. Sadaffaan isinitti himu. Diinaa kan itti waldaan kiristaanaa hubachuu dadhabdu keessaa inni tokko maali inni arfaffaan? Kan isheen beekuu qabdus maali? Arfaffaa irratti immoo akkas jedha. 4:11 godhatanii yoo laaltan akkas jedha. Sin gargaarree jaarraa kan jedhu agarsiisa. Sin gargaarree jaarraanii daarektiin akka itti caafamee hin jiru. Diinni gaafa jibbaan si dadhabuu jaalalaan sitti adeema. Kan hin dagatin. Tooftaa kana hubachuun gaariidha. Sin gargaarree jaarraa. Tooftaadhaan isaan gidduu linnaa jedhee kaa'e. Naahimiyaaf garuu galaadha. Hafuura waaqayyoo waan geggeeffamuuf Naahimiyaaf baay'ee galeera. Si gargaarree jaarreedha. Naahimiyaan diinota keenyota harka isaaniitti nutti laadhate boojuun nuu kenname jedhee cabaa guddaadhaan hin fudhanne. Akka jalqabnetti waaqayyo isa jalqabneef saba yartuu sin kaleessa tuffattanii wajjin xumurra malee harki keessanis qabeenyi keessanis nu gidduu litu jedhe. Inni akka maaliif nakka beektu? Keessa lixanii hojicha karaatti hambisuu fi jabduu namoota warra ta'anii ajjeesuu ture. Ajjeesuun irraa eeboodhaan billaadhaan miti.
keessa lixanii namoota waldaa achi butuu danda'an amilee ajjeesanii mooraalii ajjeesanii warra mana waaqayyoo keessaa namoota jajjabaa gadoofan baay'ee ol gashate seetan kan seetanni muudee dibi baay'ee jirar Nehemiyaaf garuun gale namoota wajjin jalqabne ejjin hojii keenya itti fufnaa jedhe waldaan kana akka dadhabde har'a nama baay'ee bakkeedhaaf iddee waldaan namichi kun waldaa geggeessuu danda'a namichi kun akkas ta'uu danda'a itti namoonni dibata waaqayyoo hin qabne namoonni wangeelaa jireenyi isaanii wangeelli hin geddarre waldaan geggeessan hindiigu malee kanatu dhumneef har'a namooti waldaa geggeessan baay'een geggeessitoonni baay'een iddoo garaa garaatti namoonni muraasi hunda miti dhugumaan warra wangeela gara yaada wangeelaatti warra galanidha moo warra yaada isaanii gara wangeelaatti fidanidha. Etu akkas ta'e waldaa kiristaanaa keessatti rakkinni gurguddaan hin dhufu. Nehemiyaan kana biraan darbe tooftaan inni arfaffaa kun jabaadha. Jibbaan gaafa sirra dhabu jaalalaan sitti adeema. Namoota baay'een kan miidhaman kan caban kan rukutaman kan mul'ata isaaniif abjuu isaanii karaa tambisanii jibba keessatti biti jaalala keessatti. Diinni jaalala fakkeesse mul'ata nama baay'ee cabsee bira darbe nama baay'ee cabsee kaa'e. Harka gara waaqayyootti. Humni si cabsuuf manaa ba'e karaatiin eenneef karaatiin yaanne humni si cabsuuf manaa ba'e sin danda'in. Nehemiyaan nama bilchaataadha hogeessa namootuma dhugaa qabatan dhugaan isaaniif galu wajjin adeemsa isaatti buufe. Har'a waldaan kiristaanaa kan mancaate kan dadhabde humni ishee kan laafe maaliif jettanii yaaddu? Eessa fa'itti waldaan kiristaanaarraa kisaaraa guddaa manni namaa kisaaraa keessa kan gale jireenyi namaa kisaaraa keessa kan gale waldaanis kisaaraa keessa kan galte namni biyya quufaa keessatti kan beela'e lafa coomaaf lafa sondii gaarii qabu irratti namni agabuu bulaa kan jiru maaliif? Waaqayyo bokkaa yeroo isaatti tuu kennu aduu yeroo isaatti tuu kennu qilleensa gaarii otuu kennu maaliif namni keenya baay'eensaa akka horii caamsaan itti dhufee maaliif ta'a baay'ee namaa ilaala macaafa qulqulluurraa waan kaateef dubbii wangeelaarraa waan kaateef wangeelli yaada wangeelaatti galuu dadhabee yaada isaa wangeela fuudhee gara yaada isaatiitti naannesse namni baay'een kanaaf qajeelfamni macaafa qulqulluu keessaa inni hojiirra ooluu dadhabe waan jajjabaan macaafa qulqulluu keessaa Saduraa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 14 waldaa kiristaanaa keessatti amantootaa fi saba waaqayyoo gidduutti miidhamni guddaan kan ta'e manni keenya akka gaaritti milkaa'uu kan dadhabe jireenyi keenya hafuuraaf foonii ol deemuu kan dadhabe maaliif jettanii yaaddu? Haagee irraa tun ka'ee natti tola. Hamee raajicha Haagee boqonnaa 1 lakkoofsa 5 dhaqaa ilaala. Waaqayyo gooftaan maccaa. Waaqayyo gooftaan maccaa. Mee wanta isinirra ga'aa jiru ilaalaa. Mee wanta isinirra ga'aa jiru ilaalaa. Baay'ee facaaftu. Baay'ee facaaftu. Muraasa galfattu. Mee achuma naa dhaabaatti naa deebitu. Jarana hamma dadhabnee argataa jirra. Dadhabbiin keenya guddaadha galiin keenya xinnoodha. Maaliif ta'e jettanii yaaddanii beektu? Waldaan kiristaanaa kun maaliif ta'e jettee akkuma biyyaattuu yaaddee beekti? Amma mee kottaa waa wal gaafanna. Dachee Itoophiyaa isheerra jirru kana keessaa mee liqeeffatee dhuma namni of hin dandeenye namni liqeeffatee jiraata jettanii yaaddan namni of hin dandeenye persentii meeqa taa jettanii yaaddanii beektu? Biyya jijjiiruuf biyya gedderuuf haboo kan qabu waldaa kiristaanaa akka ta'e namni galeeraafi. Waldaan kiristaanaa mootummaa gararraa akka taate waldaan hubannaa akkasii qabdi. Mootummaa gararraa taate kan isheen itti fuftu moo qajeelfama macaafa qulqulluu gaafa hordofte? Milkaa'inni mana nama dhuunfaa keessattis kan ta'u milkaa'inni biyya keessattis kan ta'u yoo qajeelfama macaafa qulqulluu hin hordofne waldaan kiristaanaa kuftee hafti. Argitaniittu baay'ee facaaftu yartuu galfattu dadhabbiin namaa barattinni guddaa galiin namaa xinnoo ta'edha. Harka keessan gara waaqotti ol kaasaa kadhannaa kana walii wajjin kadhannaa. Qajeelfamni macaafa qulqulluu mana keenya keessatti hojiirraa oolu. Kottaa mee harka keessan gara waaqotti yaa Waaqayyo gooftaa maccaa. Laa kun waan gabaabduu fakkaata waan xiqqoo fakkaata cimaadha. Mana keenya qajeelfamni macaafa oluma bal'isaame qajeelfamni macaafa qulqulluu hojiirra waan ooluu dadhabeef maaddiin keenya suga dhabe boorsaan keenya suga dhabe nagadi keenya suga dhabe maasiin keenya suga dhabe miindaan keenya suga dhabe. Jireenyi keenya achi siquu kan inni dadhabe ofirra darbine namaaf ta'uu kan dadhabne qajeelfamni macaafa qulqulluu hojiirra ooluu waan dadhabeef ol kaafadhu kadhannaa kana naa wajjin kadhadhu. Yaa Waaqayyo warra qajeelfama kee hordofanii jiraatan nu taasisi. Mee kadhannaa kana kadhadhu naa wajjin yaa Waaqayyo jedhamee afaanii baasa. Qajeelfama kee hordofee milkaa'u
milkaa'u akka hin danda'uuf akka hin danda'u gara dubbii keessa dhugaatti gara sagalee keessa dhugaatti gara sagalee gara wangeela keessa dhugaatti gara wangeela keessa dhugaatti qalbii koo deebis jedhame qalbii koo deebisi. sagalee guddaatiin ameen jedha. Ameen. Baay'ee facaaftu yartuu galfattu jedhe itti fufee immoo maayidha dafa. Hin nyaattu garuu beelan baatanii. Hin nyaattu garuu beelan baatanii jedha macaafni qulqulluun kun. Ishi. Hin dhugdu garuu hin quuftanii. Hin dhugdu garuu hin quuftanii yookaan immoo dheebuu hin baatanii. Hin uffattu garuu isinitti noo'u. Hin uffattu garuu isinitti noo'u jechuun gammachuun qabdanii boqonnaan qabdanii nagaan qabdanii jedhaa jira. Kunis maaliif ta'e qajeelfamii macaafa mana keenyatti waan cabeef. Ishi. Namni qacaramee hojjetus. Namni qacaramee hojjetus. Mindaa argatu korojoo tarsa'aa keessa hin kaa'ata. Mindaa argatu immoo korojoo tarsa'aa keessa kaa'ata jechuun eenyullee gammadaa miti jedhaa jira. Maaliif ta'e kun immoo mee torba dhaqaa dubbisaa darbaati. Waaqayyo gooftaan maccaa. Waaqayyo gooftaan maccaa. Mee kun maaliif akka isinirra ga'e ilaalaa. Mee kun maaliif akka isinirra ga'e ilaalaa. Amma gara tulluutti ol ba'aa. Amma gara tulluutti ol ba'aa. Muka fidaatii mana qulqullummaa koo ijaaraa. Muka fidaatii mana qulqullummaa koo maal godha? Ijaaraa. Yommus ani isinitti nan gammada. Yommus ani isinitti nan gammada. Ittis nan galateeffama. Ittis nan galateeffama. Waaqayyo waan inni itti galateeffamu hojjechuu waan dadhabneef mana keenya keessaa simboon bade. Preseensiin waaqayyoo bade. Har'a garuu kadhannaa kanan sii kadhadha. Preseensiin waaqayyoo maaddii keetti mana keettaa deebi'u. Ameen. Preseensiin waaqayyoo qe'ee keettaa deebi'u. Maal jechuudha kana jechuun qe'ee keenya keessa amma mee kottaa waa wal taasifna. Waldaan kiristaanaa akka ta'utti kurnaffaa kaffalaa jirti. Amma dhuguma waaqayyo 100 nuu kenne moo 90 nuu kenne natti himaa. Gama kurnaffaatti yeroo laaltan jechuu kooti. Kurnaffaadhaan yommuu laaltanii waaqayyo 100 nuu kenne tuun taane 90 nuu kenne 10 galfata nu bira kaa'e. Amma kottaa mazmara milkaa'inaa inni macaafni qulqulluun jedhu amma mana kana keessaa namni birrii 10 hin qabne jiraam. Fakkeenyaaf namni birrii 10 ji'atti torbanitti hin arganne jira. Amma tuusa keessaa birriin tokko ba'ee akka qajeelfama macaafa qulqulluutti jireenyi keenya cooreen ta'u galaana ta'a. Ani itti sabantii waa qabanee sinan eebbisaa dhani mee raajii milkiyaas hin nagaa dubbisa. Raajii milkiyaas 3:8 mina dubbisa. Maal jedhame? Namni waaqayyoon hin saamaa. Misirritti na caqasaa. Namni waaqayyoon hin saamaa. Isin garuu ana hin saamtu. Mee asuma dhaabadhaa na dhaggeeffadha. Namni irraa kaasee etuun lallaba kana lallabu asiraatasaa kurnaffaasaa birrii 20 yoo argate birrii 2 keessaa birrii 100 yoo argate birrii 10 keessaa qe'ee waaqayyootti hin fidataanaan yartuu harka kee keessa jirutti waaqayyoon dabalamaa irraa kaase. Ameen. Harka keessa laphee keessa irra kaa waaqayyo jijjiirama kanaan si duukaa mana keettaa galu. Ameen. Amman godhaan waldaa kiristaanaa keessa kun jira. Kufaatii waldaa kiristaanaa inni guddaan waan soba guddaan amanaan an isin kurnaffaa keenya kaffaluu dadhabuudha. Namni waaqayyoon hin saamaa itti fufeeyo isin garuu ana hin saamtu. ana hin saamtu. Itti fufa. Attamitti si saamna jettanii hin gaafattu. Attamitti si saamna jettanii immoo hin gaafattu. Isin 10 keessaa tokkoon. Isin 10 keessaa tokkoon. Aarsaadhaan isa na hin saamtu. Aarsaadhaanis immoo aarsaan illee maal? Shema qodaa buusii keessa buusan illee na saamtu jedhe waaqayyo. Itti fufee maal jedha? Isin sabni hundinuu ana waan saamtaniif. Isin sabni hundinuu ana waan saamtaniif alagaan hin jedhu kana waaqayyo waldaa kiristaanaatiin jedha. Ishee dhugumaan abaaramtaniitu. dhugumaan abaaramtaniitu. Mana koo keessatti nyaanni akka ta'uuf. Mandi koo keessatti nyaanni akka ta'uuf. 10 keessaa tokko guutummaatti. 10 keessaa tokko guutummaatti. Gombisaa kootti galchaa. Ani immoo itti sabantii waaqaa banee. Yoom gaafa kam? Gaafa nuyi qajeelfama macaafa qulqulluu qe'ee keenya keessatti raawwanne. Ani immoo itti sabantii waaqaa banee. Eebba danuu isin irratti yoon dhangalaasuudhaa baadheef qoraana ilaalaa. Namni tokko kanatti aameena jedhu mee kana. Ameen. Akka jedhee waaqayyo jedha. Itti sabantii waaqaa banee narraa jalqabee mana kee eebbisa. Qajeelfama macaafa qulqulluu gaafa hordofee gaafa hordofte. Itti sabantii waaqaa banee mana keen eebbisa. Maaliif galaa kurnaffaan kan jedhu yoona dhuman qabu. Maaliif gala? Kumaandiidha dirqama malee jaalala miti kurnaffaan. Kurnaffaan jaalala miti dirqama. Maaliif gala? Maaliif jettanii yaaddu? Namni yaadee beeku jira. Kurnaffaan mana waaqayyootti kan inni galuuf fooqii ijaara miti. Namni hunduu gurra naaf haa kennu. Warri fooqii ittiin ijaartanis dhaabaa. Warri fooqii ittiin ijaaruudhaaf kurnaffaa sassaabdanis dhaabaa. Kurnaffaan fooqii ijaaruudhaaf mana waaqayyootti gala miti.
kurnaffaan mana waaqayyootti makiinaa bituudhaaf gala miti. Kurnaffaan kiiboordiif mentaarboo bituudhaaf gala miti. Kurnaffaan maayikii bituudhaaf gala miti. Kurnaffaan saraamikii waldaa keessaa galchuudhaaf ijaarama gala miti. Kurnaffaan lubi lallabaan wangeelaawin paastariin namni hojii wangeelaa hojjetu nyaatee hojii wangeelaa kan hojjetuuf qe'ee waaqayyootti gala. Namoonni kana hojiirra hin oolchine geggeessitoonni isiniif wayyoo. Dhagaa dhaggeeffadhaa. Macaafa qulqulluun. Maal jedha macaafni qulqulluun Qorontos inni duraa 9:14 akkas jedha. Akkasumas immoo warri wangeela labsan waan ittiin jiraatan wangeelichumaan akka argatan gooftichi abboomeeradha malee Sinoodosiin abboomeeran jedhu. Gurra naa kenna. Irran deebi'a kutaa kana na caqasaa. Qorontos duraa 9:14 irraa akka akkasumas immoo warri wangeela labsan waan ittiin jiraatan wangeelichumaan akka argatan gooftichi abboomeeraaf jedha malee Sinoodosiin abboomeera, sabakaan abboomeera yookaan immoo Edoofeesiin abboomeeraan jedhu. Etuu waldaa kiristaanaa keessaa maallaqi amantoonni kennan asiraata isaanii baasan otuu jiru attamitti lubii uffata geddaratu dhabee manatti galu dhabee taaksii ittiin deemu dhabee isin gidduutti qaana an sodaanani bara kana booddee qabu luboonni paasteroonni warri hojii wangeelaa hojjetan adaraa warra biyyi lafaa akka qubatti qabu godina. Sin tabboome miti waldaa tabboome miti wangeela tajaje. Wangeela tajaje bara akkanni wangeela lallabu biddeena nyaatu. Isinii galaa iraayi akkuma warra yeroo tokko akkasitti yaadu. Maali amaddoo baay'eetti mee wangeelaawiin kun yoomaan qabu hin kaffalla jedhu manuma nyaataallee dhattanii wajjin teessan akkas ta'uu tira ture. Rakkataa jedhamuu tira ture lallabaa wangeelaa. Lubi lallabaa jedhe rakkataa jedhamuu tira ture. Paasteriin rakkataadha. Namni irratti kaffaluu barbaada malee nuuf haa kaffalu jedhu maaliif hin qabu kaa? Tu waldaanii miliyeenaan baankii naxxee teessuu waldaa hundammoo miti kan hin qabne jirti. Waldaan kiristaanaa wangaa etuu isheen qabdu nyaatallee hin kaffalchiisan. Isaan kaffallaa isin paastarri isaa wangeelaa isin iyyuu qabdan dhugaadha maal waldaatti yoomsee lafa kaa'e. Waan taa'u mana gaarii qabaate. Annis makiinaa yoo qabaate. Idaan ta'uu isaaf wangeelaa hin barbaachisu jechuudha makiinaan hin barbaachisu jechuudha. Lafuma adeemu yoo manni rakkataa ta'e shamisiin isaa goggogeedhuma jaakkeettiin isaa kuni suufiin isaa kuni mee bututtuma wayii ta'e hojii waaqayyoo hojjeta jettanii yaaddu. Afooras nama gadachu kana waaqayyo namarraa dha'u. Adaa hidhee kan uffachuun warra biyya lafaatti argamu kan irra tureyyuu isa. Kan isin garramu lubbuudhaaf hojjeta. Baay'ee namni hojii wangeelaa hojjetu sa'aatii 24 guutuu hojjetamaa jechuudha beektu. 8 yoo itti dawwalte na dhukkubaa iraanaa kan dhiyoote 9 10 yoo itti dawwalte hima sii kadhata. Inni waamicha isaa dhugaatti adda baasee beeku. Tokko immoo jirti garuu kadhannaa kana ilaalaa siree matta jettee galgala halkanii sireette jetteetu kadhannaa xinnoo sheenaa godhaame waaqa na bira keessanii. Hin qalladinaa namoota waaqayyootti hin qalladinaa hojii waaqayyootti hin qalladinaa warra wangeela Kiristoos lallabanitti hin qoosinaa. Waan isinirraa hin eegamne hin godhinaa. Caafni qulqulluun waa'ee hojjetaa gaafa laaltan maal jedha? Ximootoos 1:5-17 asumarra dhaabuuf hin jedha. Akkas jedha. Maanguddoonni warri ba'eessa godhanii hojii waldaa geggeessan addumaan immoo warri lallabaa fi barsiisatti dadhabanii hojjetan gatii dadhabbii isaanii dachaa 2 ulfinaan argachuun isaaniif taa'edha. Asirraa immoo ilaala ammas. Macaafni qulqulluun maal jedha? Warri lallabaaf barsiisatti dadhabanii hojjetan gatii dadhabbii isaanii immoo ulfinaan dachaa 2 argachuun isaaniif taa'edha. Dachaa tokko iyyuu hin jedhu. Har'alee dachaa tokko miti qeenxeenuu badaa waan jiru natti hin fakkaatu. Macaafa qulqulluu jedha kanas. Mee asumarraan immoo waa hubadhu. Al tokko mee geggeessitoota waldaa kiristaanaatti immoo quban qabinaa badaas qubas hin qabnu immoo miindaan qabanii garuu aarsaa guddaa kaffalanii hojii waldaa immoo hojjetu. Dagatamuun qaban isaanis aarsaa kaffalanii qabeenya isaaniitti dabalanii yeroo isaaniitti humna isaanii yeroo isaanii fixanii hojii waldaa kiristaanaa hojjetan jiru. Isaaniifis bakka guddaa qabaachuun gaariidha amantoon. Of eeggadhaa. Dubbii waaqayyoo jireenya keenya irraa kan inni barbaadu. Argitanii waan hundumti isaa toora tooraan jira gaama toora tooraan waaqayyoo dubbii isaa kana keessa akka jiraannu fayyaana nuuf habaayisu.